yaa eegallu. Maal jedhaa? She jedheet bakka duwwaa to school every day. She bakka duwwaa to school every day. She go to school every day. A yoo fayyadamne jechuudha. B'n immoo she goes to school every day. C yoo fayyadamne immoo she going to school every day jedhaa jechuudha. Okay, isa kamii waan ta'u isinitti fakkaatanii? Goodha moo goozidha moo going kan jedhu isa kamii isinitti fakkaata? Yaalame? Eshi amma maal ta'a isinitti fakkaate? Deebiin isaa goes ta'a. She goes to school. B jechuudha. B ta'a. Laala qabadha sirriitti. B ta'a. She goes to school every day jennaa jechuudha. Maaliif? Sababni isaa with he or she or it verbii kanarratti in the present simple usually add SC fayyadamnaa jechuudha. Kana jechuun he waliin jedha, she waliin, it waliin kan fayyadamnu present simple irratti maalidha? SC kan qabu jechuudha. SC kan qabu fayyadamtan maal gootan kanaafiyyuu fakkeenyaaf she goes jettan, he plays, it runs wanta akkanaa jechuudha. SC dabalachuu qabaa jechuudha. She waan ta'eef. His osoo ta'e akkasuma. Itis osoo ta'e akkasuma jechuudha. Kanaaf she waliin kan SC dabalatutu deema waan ta'eef iyyuu fakkeenyi kunniin amma qormaataaf isin fayyaduu danda'a. Akkasumas haasawwan irratti illee seera eegdanii haasa'uuf akkasitti isin fayyadaa jechuudha.